السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشماء كم جرت حردفتوتا channel كينيا سجنتا بالبلا قويا لما فا سني قبلني رفني جرا اغان سجنتا قويا هراتين بالبلا كينيا رتي اكاتا فيديو كاب كتي رتي قلتشنو اسنتي اغرسيبنا اغان سجنتا كينيا رودر بيرتي كاب كتي اكاتا بلاي ستوري را بوسو دندين ولين الى تره amma immoo kallattiidhaan kaapkatii kanarratti akkaataa itti viidiyoo galchuu dandeenyu maruu dandeenyuudhaaf akkasuma immoo dheeressuu dandeenyu isinitti agarsiisna. Nu waliin turtii gaarii. Egaan aappiin kaapkatiin kun isa kanadha. Kaapkatii kana erga banannee booda interfeesiin wiindoo edit itti goonu nuuf banama. Kallattiidhaan haala kanaan nuuf banamaa jiru kun interfeesii isa yeroo seensaati jechuudha kan mul'ataa jiru kuni. Bakka isin argaa jirtan kun bakka kan argaa jirtu ta'e viidiyoo yoo galchuu barbaanne new video kan jedhu kana bakka kanarratti tuqanneetu galchinaa jechuudha. Dan asirratti dhufee bakka mallattoo viidiyoo qaba kanarratti yeroo tokko gadi tuqa. Yeroo kana kallattumaa maal godha viidiyoo as keessa jiru keessatti nageessaa jechuudha. Viidiyoo kallattiidhaan as keessa jiru keessa nageessaa. As keessaa viidiyoo tokko ilaalleetiyyuu hojjenna fakkeenyaaf viidiyoo kana erga filadhee booda bakka kanarratti HDD jedhu jira. HDC jettu kanarratti asirratti tuqadhee asirratti bakka jirtu kana jalatti HDC kana jettu kanatti tuqee keen aada bakka jiru jalara kan jirtu kana akkasitti gadi buufadhaa jechuudha. Gadi tuqadhaa. Yeroo kana viidiyoon kun kallattiidhaan maal ta'a dhufee seenaa jechuudha. Dhufee seenaa. Egaan viidiyoon keenya amma nuuf seenee jira jechuudha. Gubbaan kun bakki isin argaa jirtan kun bakki viidiyoon itti mul'atu kun bakki viidiyoon itti mul'ataa jiru kun viidiyoo edit goone bakka itti ilaaluudha. Inni kun bilbila keenya irratti jechuudha. Bilbila keenya irratti viidiyoo keenya kan nuti edit goonu immoo bakki nuti itti edit goonu kun jala kanarraan bakka viidiyoon itti mul'atu kanadha jechuudha. Bakka viidiyoon itti mul'atu kanarratti edit goonaa jechuudha. Asitti kan inni hojjetamu editingiin. Waan asitti hojjennu gubbaa kanarratti ilaalaa deemnaa jechuudha. Egaan viidiyoo keenya yeroo tokko akkasitti yeroo erga tuqannee select nuuf ta'a. Sana booda jala kanarraa argaa jirtu yoo ta'e mallattoowwan garaagaraa hedduutu mul'ataa jiru jechuudha. Editingiin bakki irratti hojjennu kun as jala ni mul'atu jechuudha. Kun hundi jira. Warri kun editingii bakka itti hojjennudha. Fakkeenyaaf split jechuun muruu jechuudha. Muruu jechuudha. Suuraa kana fakkeenyaaf waliin dhaggeeffannu. Bilbila keessanii irratti akkasitti dhufee bakka kanarratti muruu yoon barbaade akkasitti tuqadhee kee split jedha jechuudha. Split jedha. Gidduu kanarratti waa galchuun barbaadate yookiin immoo sagalee isaa dabaluun barbaadate isa fuulduraa kana haquun barbaada yoo ta'e muree sagaleen taane yoo ta'e akkasitti delete godheen irraa balleessaa jechuudha. Delete godheen irraa balleessaa. Ammas edit gochuudhaaf asuma tuqadheetan sagalee kana dabaluu kana caala sagalee volume isaa dabaluu yoon barbaade bakka kanarra dhufuudhaan jala irra argaa jirtu yoo ta'e jala kanarra volume kan jedhu ni jira jechuudha. Volume kanarrattan yeroo tokko gadi tuqadhaa. Yeroo volume irratti yeroo tokko akkasitti gadi tuqadhe maal ta'a sagaleen asirraa ni dhufa jechuudha. Akkasitti dabalee sana booda jala sarara maal jedhu kaardii guutanii osoo itti hin fayyadamanii fi eessa akka akkasitti kaardii guutanii osoo itti hin fayyadamanii fi eessa akka deeme osoo hin beekin yeroo hunda siin jala muraa yoo rakkatan har'a rakkoo kana baay'ee kan gadi bu'aa ture hamma baay'ee ol ka'ee jira jechuudha. Haala kana kaardii guutanii osoo itti hin fayyadamanii fi eessa akka deeme osoo hin inni itti aanu inni sadaffaan animeeshiniidha. Animeeshinii jechuun viidiyoo kana akkaataa ittiin jalqaba isaatii walakkaa isaarratti slaayidiidhaan wantoota garaagaraa hedduutu jiru. Isarratti galchuu yoo barbaaddan fakkeenyaaf in out combo kan jedhu kana jira. Asirraa ilaaltanii viidiyoo kana maal gochuu dandeessu slaayidii isaa jijjiiruu ni dandeenya. Animeeshinii gosa garaagaraa baay'eetu jira kan namatti tolu. Akkasitti tuqannee amma inni seenutti ni eegganna. Neetworkii irratti xiyyeeffata waan ta'eef kaardii guutanii osoo itti hin akkaataa kanatti maal ta'eera dhufee galee jira jechuudha. kaardii guutanii osoo itti hin fayyadamanii fi eessa akka deeme osoo animeeshiniin faayidaawwan akkasii baay'ee qabaa jechuudha. Walakkaa irrattis galchuu dandeessu yoo feetanii. kaardii guutanii osoo itti hin fayyadamanii fi eessa akka deeme osoo hin beekin yeroo hunda siin jalaa muraa yoo rakkatan har'a rakkoo kana hanga xumuraatti akkamitti akka balleessuu dandeessan siniitan agarsiisa. Isaan dura yeroo hunda odeeffannoon akkana akkasiin gahu fuuluu gochuu hin dagatina. Jalqaba bakka bilbila itti bilbilataniiti erga seentanii booda akkana urjii 900 mallattoo jechuudha. Kun faayidaa animeeshiniidha. Animeeshiniiwwan gosa baay'eetu jiru jechuudha. Kun argaa jirtu yoo ta'e irra keessoo gubbaarraan ni jiru. Gosoota baay'eedha kan jiran jechuudha. Laasirratti ilaalaa argaa jirtu yoo ta'e basic, lights, glitch, mask, 3D kan jiran baay'ee isaaniitu jiru. Gosti editingii as keessa galtanidha.
gosa isaanii wajjiniin filachuu ni dandeenya jechuudha. Kun gosa animeeshinii ittiin viidiyoo keenya bareechinudha. Inni kan biraa effektiidha. Effektii galchuu yoo barbaanne asirra dhufneeti effektii jennee tuqna. Sana booda viidiyoo effektii kan jedhu ni jira. Akkuma isa silaa sana gosa baay'eetu jira. Innis tokko tokkoon dhufee mul'ata jechuudha. Mee asirratti mee ilaallu tokko irratti goone. Mobaayil kaardii guuttanii osoo itti hin fayyadaminii fi eessa akka deeme osoo hin beekin yeroo hunda siin jalaa muraa yoo rakkatan har'a rakkoo kana hanga xumuraatti akkamitti akka bal'isu. Mobaayil kaardii guuttanii osoo kana jijjiiruu dandeenya jechuudha. Viidiyoo effektiisaadha. Gosa baay'eetu jira. Gosa sana keessa maal gochuu dandeenya? Jijjiiruu dandeenya jechuudha. Gosa kalarii isa barbaanne irratti. Mobaayil kaardii guuttanii osoo itti hin fayyadaminii fi eessa akka deeme osoo hin beekin yeroo hunda siin jalaa muraa yoo rakkatan har'a rakkoo kana hanga xumuraatti akkamitti. Asirraa mallattoo bilbilaa irratti illee gochuu ni dandeessu. Mobaayil kaardii guuttanii osoo itti hin fayyadamin. Kun editingii gosa jalqabaa irratti hojjennu. Egaan sagalee isaa kana immoo xiqqeessuu yoo barbaaddanis maal gochuu dandeessu? Asirratti dhuftanii vooliyuum maddee jiru kana dhuftanii akkasitti gadi buustu jechuudha. Mobaayil kaardii guuttanii osoo itti hin fayyadamin fi eessa akka deeme osoo hin beekin yeroo hunda siin jalaa muraa yoo rakkatan. Inni kan biraa bakka xiyyeeffannoo qabu spiliit goone fuuldura fiduu yoo barbaanne illee asirraa itti fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Kun kana fakkaata jechuudha. Yeroo viidiyoo selekti gooneef bifa kanaan qindeessuu dandeenya jechuudha. Yeroo diileet gochuu barbaanne viidiyoo bakka hin taane murree keessaa baasuu yoo barbaanne asuma irratti selekti gooneeti dhufnee spiliit goonaa jechuudha. Erga spiliit goone bakka spiliit godhame sana akkasitti qonnee kaane kun bakka kanarraa maal goona diileet gochuu dandeenya jechuudha. Akka kanatti haala kanaan edit gochuu hin dandeenya jechuudha. Inni kan biraa duplikeetiin illee ni jira. Spiidiin ni jira. Spiidii jechuun ariitiidha. Ariitii viidiyoo kanaa dabaluu yoo barbaanne viidiyoodhuma keenya irratti akkasitti gadi tuqannee kaaneetu eega yeroo tokko gadi tuqannee akkas goone spiidiitti geessina. Spiidii isa noormaalii ta'eetu kan ariifatu yoo akka ariifatu barbaanne fuulduratti harkisna. Yoo akka suuta jedhee haasa'u barbaanne immoo maal goona duubatti harkisna jechuudha gara duubaatti. Kanaaf ammaan akka ariifatu hin barbaade jechuudha. Bifa kanaan yoon ban baay'ee rifataadha jechuudha. Yoon qannisuu barbaade immoo akkasittiin gadi buusaa jechuudha. Bilataniiti erga seentanii booda akkaataa kanaan suuta jedhee akka haasa'u gochuus ni danda'ama jechuudha. Spiidiin faayidaan isaadha. Isa kanaaf nu gargaara jechuudha. Inni itti aanu kirooppiidha. Kiroop muruu. Viidiyoo kan keenyaa ol dheeraadha yoo ta'e yookiin immoo bakka irraa hin barbaachisne jira yoo ta'e muruu barbaada jechuudha. Sun kirooppi jedhamee waamama. Kirooppiin kun argaa jirtu yoo ta'e bakka kanarratti ni mul'ata jechuudha. Kirooppiin bakka jala jiru kanarratti kirooppi kan jiru ni jira. Viidiyoo keenya erga tuqannee booda akkasitti selekti goonaa jechuudha. Kirooppii irratti yeroo tokko bichaa cuqaasna. Yeroo cuqaasne maal godhaa? Kallattiidhumaan akkasitti selekti nu godha. Kastamiin akkuma kanatti kallattii arfaniin muruu yoo barbaannedha. 9:16 jechuun tiiktookaa akka tiiktookaatti akka muruu 16 fi 9 immoo akka yuutuubaatti jechuudha. Akka feesbuukaatti gochuu yoo barbaadan immoo 4 fi 3 yoo gootan akka feesbuukaatti jechuudha. Bakka isa bilbila irraa qofa gochuu barbaanna yoo ta'e akkas goone akkasitti keessaa kirooppii gochuu hin dandeenya jechuudha. Akkasitti kan bilbila irraa asteeppii agarsiisu qofaa yoo ta'e. Bifa kanaan kirooppii goona amma maal ta'ee jira? Kirooppii ta'ee jira jechuudha. Argaa jirtu yoo ta'e kirooppii goonee jirra kan adii keessa ture bakkee ala ture jechuudha. Inni kun faayidaa isaati. Duppilikeetiin immoo viidiyoo kan ammas yeroo lamii akka irra deebi'ee ta'u yoo barbaanne duppilikeet goonaa jechuudha. Amma xumura kanarra asirra keenyeeti bakka kanarraa as dhufnee duppilikeet yoo jenne mee akka godhu laalla. Duppilikeetiin kooppii gochuudha. Agartanii fidee viidiyoo kan biraa maal godhee irra deebi'ee dabalee jechuudha bakka kanarratti. Inni kun duppilikeet jedhamee waamamaa jechuudha. Inni kan biraa kan itti aanu adjustment filtariidha. Filtariidha. Viidiyoo keenya select erga goonee booda bakka kana dhufnee amma duppilikeetii hojjennee kan riipleesiidha. Riipleesiin immoo viidiyoo kan biraatti jijjiiruu yoo barbaannedha. Fakkeenyaaf mee jijjiiree ilaala viidiyoo kan biraatiin riipleesisa jedhu kana yeroo tokko tuqanneef kallattumaan gara isaa nu geessa gara gaalarii viidiyoo keenyaatti nu geessaa jechuudha. As keessa ilaallee viidiyoo isa keenya maal goona kan biraa kan jijjiiruu barbaanne sanarra akkasitti gadi tuqneetiyyuu koonfirmi jennaa jechuudha. Kunoo haala kanaan maal godheera viidiyoo kan biraa jijjiiree jira jechuudha. Viidiyoo silaa riiplees goonee jira jechuudha. Kun haala kanaan. Overlay jechuun immoo overlay jechuun viidiyoo kan biraa
irra keessatti dabalu yoo barbaanne jechuudha. Isa kana malee viidiyoo gara biraa irratti galchuu yoo barbaanne mi'a akkamitti akka galu ilaalla. Overlay isa jedhu kana ni tuqannaa. Erga tuqnee booda kallattiidhaan gara maalii nu geessa? Gara gaalarii nu geessa yookiin immoo viidiyoo kana irra keessa viidiyoo isa duraa kaa'ame sana dudduubaraan duplikeet goone sanarra irra keessoo irra dhaqee godhaa jechuudha akkaataa kanaan. Dan inni jalaa kun irra keessa ta'a. Inni sila galee irra keessa ta'a. Inni lammaffaarra immoo overlay godhamee kaa'ame immoo gara jalaatiin ni mul'ata jechuudha. Kun akkasitti overlay yoo goone viidiyoo lama walirra kaa'uu ni dandeenya jechuudha. Dan kana fakkaata. Xumura irratti kan argamu replace ilaalee jira. Adjustmentiidha. Adjustmentiin kalarii isaati. Kalarii isaa waliin hojjennee ilaalla. Adjustmentii isa jedhu viidiyoo kalarii saayizii brightness construct saturation isaadhaati jechuudha. Brightness isaa amma akkasitti jiru kan akkasitti dabaluu ni dandeenya. Asirraa isee kana tuqneeti bakka mallattoo adii qabdu san tuqnee dabaluu dandeenya. Egaan bakka adjustment jedhu kana haala kanaan maal gochuu dandeenya? Sagalee isaadha, kalarii brightness isaadha dabaluu dandeenya jechuudha. Walumaa galatti sagantaan viidiyoo barnoota viidiyoo bilbilaan hojjechuu guyyaa irraa kana fakkaata. YouTube keenya Oro Computer School subscribe, like, share godhaa isiniin jenna. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Egaan erga akkasitti hojjennee xumurree kaanee booda xumura irratti gubbaa kanarraa argaa jirtu yoo ta'e export kan jedhu ni jira jechuudha. Export kan jedhu kunoo as ni jira. Itti aansuudhaan fuuldura isaatti immoo resolution isaa kan agarsiisu kunoo ni jira jechuudha. Viidiyoon keessan yeroo export gootan saayiziin isaadhaa guddaa akka hin taaneef bakka 720 resolution bakka jedhu sanarra erga tuqattanii booda resolutionin isaadhaa meegaabaayitiin akka xiqqatu yoo barbaadan amma kunoo argaa jirtu yoo ta'e bakka kanarraa meegaabaayitii 50 jedhaa jira jechuudha. Asirratti argaa jirtan yoo ta'e kanaa gadi akka xiqqatu yoo barbaadan asirra dhufneetiyyuu fireemii jettu kan argaa jirtu yoo ta'e fireemitti kana gadi xiqqeessinaa jechuudha. Akkasitti fireemii kana maal goona gadi xiqqeessinaa meegaabaayitii 45 ta'eera jechuudha. Ammas biitireet isa jedhu jalaa san gadi xiqqeessinaa 25tti walakkaadhaan gadi bu'ee jira jechuudha. Akkasitti meegaabaayitii isaa erga gadi buustanii booda kallattiidhaan maal gootu ekspoort gootu jechuudha. Iddoo kanarratti tuqxanii ekspoort gootu yeroo tokko akkasitti yeroo tuqxan ekspoort godhee yookiin immoo gara viidiyootti jijjiiruu jalqabaa jechuudha haala kanaan. Egaan viidiyoo editingii bilbilaan kutaa lammaffaarraa kana fakkaata. Yeroo export godhu immoo haala kanaan export godha. Haganni isee kana naannee dhufee asiin xumurutti viidiyoo kana cufuu hin qabdanu bakka biraa keessallee galuu hin qabdanu jechuudha. Haala kanaan export godhee isiniif xumuraa jechuudha. Sagantaan keenya irraa kana fakkaata. Akka sagantaa biraatiin walitti deebinutti salaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.